Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaanala keenyaa baga nagaan dhuftanii guyyaa irraa kan isinii dhiyeessinu qophii seenan isin yaadatti mootii hangafaa mootii Abbaa Jifaar lammaffaa seenaa isaanii jalqabaa gadhumaatti isiniif dhiyeessina nu wajjin tura. Jaarraa 19ffaa fi jalqabbii jaarraa 20ffaa keessa baha Afrikaatti mootii humna dinagdee gabaa dhiiraa fi bulchiinsa tooftaa addaa kan qabu tokko ture. Innis mootii Sosodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe keessanii mootii. Abbaa Jifaar lammaffaa yookiin Abbaa Mincil goota hayyuu dinagdee fi poolitikaa tooftaa addaatiin naannoo sana bulcheedha. Yeroo waraanni fi weerarri naannoo sanatti babal'achaa turee fi mootummaan baay'een kuffifamaa turan keessatti Abbaa Jifaar lammaffaa akkamitti jimmaa fi nagaa tasgabbii naannoo ishee tursiise. Seenaa kana keessatti isinitti himna nu wajjin tura. ፈጣሪዋን የምትፈራ ሀገር መሆኗን ዛሬ በድጋሚ ስላረጋገጠ Dookimentaarii guutuu kana keessatti seenaa dhokataa tooftaa dinagdee bulchiinsa tooftaa waraanaa malee fi falaasama Abbaa Jifaar lammaffaa gadi fageenya ni ilaalla. አሳሽ በአፍሪካ ዘመናዊ ከተማ ዘመናዊ ህዝብ ዘመናዊ አስተዳደር Abbaa Jifaar kan dhalatan bara 1861 keessa bakka Jireen jedhamutti. Maqaan dhaloota isaanii mootii Abbaa Digir jedhama. Abbaan isaanii Abbaa Reebuu mootii Jimmaa ture. Haadhotaa fi abbootii isaanii irraa barumsa bulchiinsa fi teessuma lafaa dhuunfachuudhaan guddatan. Mootummaan Jimmaa mootummaa Gibee shanan Jimmaa, Limmuu, Inaraa fi Gommaa akkasumas Gummaa fi Geeraa keessatti humna dinagdee fi dinagdee gabaa diriirsee kan qabu ture. Abbaan Jifaar lammaffaan sarara mootii kana keessatti ijoollummaa isaatiin leenjii bulchiinsaa fi siyaasaa gadi fageenyaan barachuudhaan guddate. Bara 1878 keessa umuriin isaanii waggaa 17 yommuu ta'u Abbaa Jifaar aangoo. Maqaan Abbaa Jifaar yookaan immoo Abbaa Mincil jedhu immoo jabinaa fi amanamummaa isaanii mul'isa. Aangoo yeroo fudhatanitti naannoo Gibee jeequmsa siyaasaa waraana naannoo yookaan immoo daangaa babal'ifannaa mootummoota Shawaa irratti mootiin Minilik taasisaa ture irratti fuulleffatee ture. Dargaggeessi kun garuu sammuu fi siyaasa jabaaf tooftaa filannoo qabuun aangoo isaanii itti fufsiisuu danda'anii jiru. Ijaarsa masaraa Jireen ogummaa aadaa fi dinagdee mootummaa Jimmaa mul'isa. Masaraan kun ogeessota biyya keessaa fi biyya alaa Iraaqii fi Indiyaa irraa dhufaniin waliin ta'uudhaan kan ijaarame ta'uu isaati. Masaraan kun mukkeen jajjaboo fi dhakaa irraa ijaarame. Mana maree kutaa bulchiinsaa fi mana murtii kutaa simannaa keessummootaa alaa kan qabu ture. Ogummaa aadaa Oromoo fi ijaarsa arbaa yookaan Eeshiyaa walitti makuudhaan addunyaa irratti beekamtee argate. Bara 1880 mootiin Shawaa Minilik lammaffaa waraana babal'isuun cimuudhaan gara kibbaatti banuun mootummaa akka Kaafaa, Walaayittaa fi Arsii kuffisaa dhufe. Tooftaan waraana mootummaa baay'ee kuffisaa garuu Abbaa Jifaar lammaffaa biratti tooftaa biraatiin jijjiirame. Abbaa Jifaar lammaffaa waraana kallattiin uummata isaanii irratti wareegama irraa oolchuuf tooftaa dippiloomaasii fayyadaman. Bara 1882 keessa Abbaa Jifaar lammaffaa fi Minilik waliigaltee seenaa tokko mallatteessuu danda'an. Waliigalteen kunis qabxiilee gurguddoo qaba ture. Tokkoffaa self governance yookaan of bulchiinsa yoo ta'u, Jimmaan bulchiinsa keessoo sirna amantaa fi aadaa ishee guutummaan guututti akka dhuunfatu ture. Inni lammaffaan gibira yoo ta'u, gibirri buna Oromiyaa yookaan warqee fi meeshaaleen itti fayyadaman giddugaleessaaf yookaan immoo akka kanfaltiitti akka oolu ture. Inni sadaffaa waraana malee kan jedhu yoo ta'u, waraanni isaa gara Jimmaatti galchuu fi amantaa irratti akka hin feene mootiin Minilik irratti walii galan. Tooftaa kanaan Abbaa Jifaar lammaffaan Jimma waraana fi miidhaa irraa oolchuun sirna bulchiinsaa dhuunfaa isaa gochuu danda'e. Galaanni gibee guutus laftu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftu silbibii nama deemsisa. Abbaa Jifaar lammaffaan bulchaa qofa osoo hin taane biyya hayyuu dinagdeeti. Jimmi gabaa bunaa fi daldala giddugaleessa baha Afrikaa ta'uudhaan akka guddatu taasisee jira.
Buna qulqullinaa fi oomishtummaa dachaadhaan akka dabalu kan hojjetaa turan yoo ta'u, daldaltoonni Sudaan, Yaman, Arabaa fi Indiyaa irraa Jimma dhufuudhaan akka daldalatuuf carraa gabaa guddaa. Bulchiinsa Abbaa Jifaar lammaffaa keessatti sirni murtiif seeraa ajabaan ture. Murtiin kun kan kennamu seera shari'aa fi aadaa Oromoo yookaan gadaa heritage walitti makuun ture. Yakka hattoonni fi jeequmsa adabbii cimaan kan ture yoo ta'u, daldaltoota alaa keessaa fi wabii guutuu kennuudhaan nagaan daldalaa akka mirkaneeffamu hojii guddaa bara isaanii keessatti hojjetaa turani. Namoonni imaltuu fi daldaloo saamichi dhorkaa ture. Kunis Jimma nagaa fi tasgabbii akka ishiin taasisu kan taasise keessaa isa ijoo fi kan jalqabaa ture. Abbaa Jifaar lammaffaa amantii Islaamaa bal'isuu fi barumsa Islaamaatiif xiyyeeffannoo guddaa kennan. Masjiidota baay'ee ijaarsisan. Sheekotaa fi hayyoota amantaa biyya alaa irraa affeeruudhaan barumsa babal'isan. Jimmi giddugaleessa barumsa Islaamaaf aadaa ta'uudhaan baha Afrikaa keessatti beekamtii argatte. Haa ta'u malee Abbaa Jifaar lammaffaan amantiilee adda addaa biraatiifis obsaa fi kabaja guddaa akka qaban seenaa kana keessatti ni mul'isa. Sosocho'iinsa dinagdee toora galchuuf Abbaa Jifaar lammaffaa ijaarsa daandii fi riqichaa irratti xiyyeeffatan. Lageen gurguddoo irratti riqichi mukaa fi dhakaan akka ijaaramu daandii daldala Jimmaa irraa gara empaayiraa Shawaa fi Kaafaa Sudaanitti ni diriirfaman ture. Telefoonni fi meeshaaleen sabquunnamtii jalqabaa irraa gara masaraa isaaniitti galchuudhaan tajaajila telefoon yookaan immoo telekominikeeshinii akka ariifatu mootii gochaa turan keessaa isaan jalqabaati. Kunis Jimma magaalaa ammayyaa fi qophii addaa qabdu ishee taasisee ture. Jaarraa 20ffaa jalqaba irratti yeroo Raastafarii yookaan immoo mootii Haayila Sillaasee aangoo qabatu tooftaan giddugaleessaa yookaan immoo sentralizeeshin poolisii dhiyaate. Mootummaan Finfinnee aangoo dhuunfaa mootummaa naannoo kuffisuu eegale. Abbaa Jifaar lammaffaa garuu dulluma isaanii keessatti tooftaa dippiloomaasii fi kaffaltii gibiraatiin aangoo Jimmaa sarara isaaniitiin akka turu gochuu irratti jabaatanii dhaabbatan. Waggaa 50 ol Jimmi erga bulchiinsa booda Abbaa Jifaar lammaffaa umurii isaanii dullummaatiin dadhabaa dhufan. Gargaarsa fi ilma isaaniitiin gorsitoota isaaniitiin bulchiinsa isaanii itti fufan. Bara 1932 keessa Abbaa Jifaar lammaffaan du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Du'a isaaniitiin booda mootummaan giddugaleessaa Jimma guutummaan guututti kuffisuudhaan bulchiinsa isaa jala galche. Abbaa Jifaar lammaffaa fakkeenya poolitikaa tooftaa hayyuu dinagdee fi bulchiinsa gameessa seenaa Oromoo yookaan immoo Itoophiyaa keessatti beekamaa isaan taasisan. Abbaa Jifaar lammaffaa irraa maal barannaa? Waraana malee tooftaa dippiloomaasiitiin injifannoo argachuun akka danda'amu, dinagdee keessoo jabeessuudhaan guddinni fi mirgi dhufuu akka danda'amuu fi aadaa fi barumsa ammayyaa waliin makuudhaan humna guddaan biyya keessatti jijjiirama fiduu akka danda'u irraa barachuun ni danda'ama. Dookimentaarii seenaa Abbaa Jifaar lammaffaa bulchiinsa Jimmaa kan wal hordofee seenaan kun guutummaa fi tooftaa hayyummaa abbootii keenyaa kan mul'isudha. Seenaa kana yoo jaalattan laayik gochuun hiriyoota keessaniif sheerii gochuu fi chaanaala keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Horaa bulaa.